بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمتشو وقاجة ميلا مفا كأبليك إن أفرنك الله ترى واني سررت أكملين ما قمتشيسا ورمو والدقاء والجلد ديمي يا منسا أبليا دساني غدانيف أكنت الرت أرقموف شالا قمتشو لما تاتي بقى قمبدام بقى ولتي رفتن كانت أنسى أن أغنى درتا سيكومن دوتي سينا يدو تدبتني تراني أفرانك الله يوكا أمتا باروميا أكاتا ولتجيرو سينا ولينكابنو وان الرفني وان الدو يونما يادشي سكي سابو دندن نوميتي كابسون رمون الرسينجي تكون كابسو بوليكين أفرانك الله ورنانو دردوا كوبتن sochi sango danin wagaja atami lama kana dura kabandi na franka lo dabaten dura kubato ko di basagalif shantamota kesa manguddo na franka lo kanano dre daba kubatan waitafa motumma fascisti biasa yero sambulchut adatenna amantatenna wana daddarat dul manguddon ten warriga fasachitti argaman kubato ko di basagalif shantam mankes shantam ija akaza kes wanu tidema girukan akamiti kolana yechu afran kallo warina no derdawa kubatan walitti dufani manguddo disani daldalto nisani kotebula disani ada kenna kana motumman fascistina bashanu ra ballesuuf dema akamiti kolana kajedam mari guddange gefami marin sun wagala masadi deme gafa marin sun akasiti demu wayta motumman abasha sun mari afran kallo kana ballesu barbad achitti dabu barbad ada fa tanke nabadu barbad akamiti gara bira nubirra achi fagesine gurra ummata boleyan ken elman oromo kawalin dalan nukana genna mangudumman gati sajalati afran kallo jalla dubbattu كسينا أفرانكالو منا أفرانك بك عادا أفرانكالو تموليسان بك سينا أفرانكالو تموليسان جارا نشوفت غير نونجيسيتو وبليان تين نتا أورومو بالو أكمينجي فنيداني باندين أفرانكالو جارمت بادي أفرانكالو أرتستين كابسو تيجي دوانشالا كورنا مابوت Absot yiti da wancala bandi na frankallo so ci isi na cigoten abson kawwe kabale ke sadote gurra artisti jala kabatte watu girete abson bale ke sadote sanira kapsifamte kapso santu arra sinugai am sagafas Dam sagafas warri afran kallo artistot min hudaman tasin nugai waitar artisten oromo achi thaye dam sanudam kamarti ken nawal ko bangkam kuta kodamne gosa ambulusan dam sesan hudaman tu namagari gurraboy michubaye kabali tabif turra dam sakoda gain oromo tamara yolu punjira ne turulle wargarra iba mir nagori na jadi hadarawati rari gama dam sasan nugai dam sakaran udamnan jainon obole yarisani ilmam parentuma jansani kawe kasa sikko manto general wako gututin kahoganam obole yan kesani yadatani martisani abodi kapso dam sasanin ilman barentuna gurra waljala kabatani qabsot damsatif qabsot yiti waljala fufsizani jarra abba gadati baratani qabsoni tififti wara samara yurabi jannata na kananis nulle hire arnar gadde kana hire dubatti debi tungodin hire dubatti duratti no rabbi no agod amin kanatti anse waldayni sikko mando tabbata isarra
seera qabna. Seera takkitti tana isiniima. Seera waldaa sikkoo mandoo keessatti wanni jira waldayni sikkoo mandoo ambareella arsiif garuu ambareellaa jala jiru waldaya community Oromoo Afrikaa kibbaa waldaya jala jiru waldaya community Afrikaa kibbaa waan isin buufatteen seerri isiirran caalle gosummaadhaan tarre community Afrikaa kibbaa waliin jiraatu. Kanaafuu wanni irra nu cimsa waldaya adda addaa baafannee maqaa adda baafannee gosummatti gallee gosummaa akka walirra jirru wal dhiiburra waldaya community Afrikaa kibbaa ta ummata Oromoo walitti qabatu ta akka ilmaan barantumaa qabsoo Harargee fi Baalee walitti qabsiiftee Oromiyaa guutuun geessifte san community Oromoo ta walitti qabnu jabeessu dura jira. Yoo kanan tahin deddeebnee qoonni amma dhufe kunoo deebi'ee ibiddaaf lafee maaliif deebi'ee namu bakka jiru wal qoodee waan biraa jajjaarata. Kanaafuu Oromoon tokkochummaa isaa jabeessee akkaataa irratti walitti dhufu kana jabeessee waldayni tokkummaa community Oromoo Afrikaa kibbaa tokkoffaa irratti argamu. Afooshama fedhe tahee waldaya fedhe tahee waldaya community Afrikaa kibbaati waan Oromoo diigaan hoogganamne ummanni keenya akka gurra kennee fi jalan deemne dhaamsa kiyya. Maarree wanni nu baasaa tokkochummaa. Wanni waggaa dhibbaaf kanaa ala nu goche tokkochummaa dhaba. Arralee biyyaan baatti dhufnee afooshaa wal qoonnee yoo tokkochummaa mul'isuu baanne diigamuu nutti argamu. Kanaafuu obboleeyyatteenna warra Afranqorroo waggaa 62 isaan kabajatan kabajaa isinii qabna eegalallee isin kabajuuf jirra duraan illee waliin jirra asirratti nu affeeraa keessaniif galatooma. Galatooma sheekha keenya Sheekh Sultaan. Galatooma ulfaannaa jennaan shanan giberra. Shab hamile. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تان سودان وبوليون كينيا عرفان كالو بقاو قاجاتا ميلا مفاني سيني جيني جنة وامي چارران وفيرتاني كشننگي بيتنو قوتاني غلطان كيسان قد على جنة hamile. سينا أرومو كيسات سينا عرفان كالو سينا قد على Oromoo kutaa kudha tokkoonuu gaaddisa arfan qalloo jalatti qabsahaa ture maqaan arfan qalloo ta'u malee jaarmiyaa Oromoo kutaa maraa ture. Bilisummaan ilmaan Oromoo gaafa eegal gaaddisa arfan qalloo keessatti eegalee Oromoon lixaa bahaa arfan qalloo keessatti deemee Oromummaa isaa baree Wallaggarraa kee agaachii dhaqee naannoo hundarraa kee agaachii dhaqee Harargee keessatti naannoo arfan qallootti dhaqee gaaddisa arfan qalloo keessatti Oromummaa isaa baree gabrummaa keessa jiru baratee kutaa jiru keessatti dhufee ana Oromoo jedhee of baree qabsoo isaa geggeessee saniif namni Oromummaa ofii kaasu arfan qalloo soon kaasiin nafuu addaan baasuu hin danda'amu jechuudha. Tiyaan Suudaan wannan dhaamsa dhaamuun jiru akka obboleewwan keenya duraa dabarsan tokkummaan ilmaan Oromootiif barbaachisaadha. Namuu kutaa jiru wal ijaaree gaaddisa Oromummaa jalatti wal ijaaree akka Oromummaatti walii deemuun nuuf bu'aa qaba. Obboleewwan keenya Oromoo kutaa adda addaarraa hundi keessan asitti argamtan baga nagaan dhuftan jennaa waltajjii bareedaa nuu qopheessanii warri alfan qarroo ergaa guddaa nuu dabarsanii saniif warra af jirtan anytime akka waldaa Shanangibeet Oromoo kutaa kamirraa dhufe waliinuu Oromummaa keenya ambareellaa godhannee waliin dalaguudhaaf qophiidha jenna galatoomaan isiniin jenna. Hedduu galatoomaa jennaan hamile Shanangibeet hamile nusimanna hamile akkasumas kan itti aanu waldaa kuraa galaan irraa dura bu'aa waldaa kuraa galaan asin nu argamu. Hamile nitikata hamile
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفرق الله دي جرتو جرة سيكو من دو جرتو جرة شننك بي جرتو جرة خراغلان جرتو جرة أورومو جرتو جرة بونا بريت جرتو جرة تكمان كنيالا ليسو خانت جانسي أكنا ما تقوتي غيارا خنار غوفيدون غمچوكا أمانتانو أمانو باتانو خبجة فتا غيا برا جهات ميلما وصون تهين أفران كلو جارمتي بفخنان چمتي مولتي نما براتي فوير كوتاو دندي استنار غون كي يدونا غمچيس مالف وان جتي أوروموني namni gowwan loon obboleessaa shilmitti dhiisee bordoomaa dhaalaa jiran horii haleessa ka obboleessaati gaafa obboleessitu immoo isaan dhaala horii isaa ka'ee gareeti horiin kun horii kiyya kaa garee beekee shilmii irraan eeguu dooma dhaalaa jiran ani ilmi kuraagalaan ilmi murawwaa bareentoo gowwaa akkasiitii miti afran qalloo jabaatte sikkoo mandoo jabaatte shanan gibee jabaatee fi ilmaan umbannaa jabaate akka ilma itichaa jabeessuu fi akka hirkoosoo ta'u waan inni dhibbatti beekuuf. Kanaaf nuti akka Oromootti celebrate qofa godhuu hin qabnu. We have a lot of things to do. Waan hedduu nu hafee jira. Imala dheeraatu nu hafe. Nuti akka Oromootti warra uummata waggaa dhibbaa fi waa gabrummaan irra turtee tokkummaa isaa diidee sirna gadaa isaanii laamshessitee haga maalummaa keenya wallaalee nuti islaamaa fi amaaraaf islaama jedhu takka keenya jechuudha. Kanaaf hedduu celebrate godhuu hin qabnu. Hojii guddaan nu hafa waan ta'eef. Kaleessa facaanee turre koominiitum akka qabduu hin qabnu turre har'a immoo bakka bakkatti illee guduunfamnee jirra. Guduunfaa bakka jirtu tan ammoo waliif finnee waliif guduunfuudhaaf jaarmanni Oromoodhaas keessa yoo hundinuu qophaa'uu qabaa jechuudha. An akka nama tokkotti yeroo hedduu chaalenjiin jaaladha. Akka bahaatti ilmaan shanan bareentumaa keessaa namni akka ilmaan itutti ilmaan bareentumaatiin firaan jiru hoggan akkana jiru sababa maleedhaa miti ituun akka dhiifama duuba akka carraa ta'ee qubsumti gaafa ilmaan bareentumaa hiratan qubsumti idduu nu buufte yoonif karaa fantaallee deemtee ituu fi ilmaan karrayyuudhaa addaan guuruu hin dandeessu mana tokko dabartu ituudha kaan dabartu karrayyuudhaa jechuudha. Dubra ituudhaa guututti karrayyuuf jalaa qaba dubra karrayyuutuuf jalaa qaba kara xumuugaadhaa asii yoo gagguttee ilmaan sikkoo mandoo akkasumatti wayillaa qabnee jirra addaan hin beeytu jechuudha asii kara bookee yoo gagguttee ilmaan umbannaatii fi ilmaan ituudhaa baay'inaan walqixa ta'uudhaa agarra ammoo moorover kana hundarra akka addatti namni akka afran qallootii fi itutti wal keessa laaqaman jiru believe me kanaafi nuti ilmaan ituutii fi ilmaan afran qalloo ispeeshaalii tokkummaa Oromootiif murteessaa ta'uu hin dagatinaa. Yoo nuti gamtummaa uumin akkuma kaleessa qabsoo irratti gamtummaa uumnee uummata qabsoo oowwitu uummata Oromootiin geeyyisan ammallee bilisummaa ganuu hafallee xumurannee diinagdeedhaa fi tokkummaa Oromoo cibsinee biyyattii Itoophiyaa san hoogganuudhaaf liid godhuudhaaf tokkummaan uummata ituutii fi uummata afran qalloo ummata sikkoo mandoo ilmaan umbannaatii fi ilmaan karrayyuudhaa warra baha jiruu kun hedduu murteessaa ta'uu hin dagatinaa. Kanaafuu wanni isin jechuu Oromoon haa tokkomtu gamtaan humna galatooma. Galatooma. Yooyyaa babbareedduu ilmaan Oromoo cuftii keessanuu taasitti argamtan yooyyaa babbareedduu ijoollee afran qalloo kamanni keessan galatooma kamanni keessan mana Oromoo hundaa mana Oromoo kutaa hundaa arra Oromoon hundii keessatti wal gartu ka qoqqoodamiinsi hin jirre akka tokkummaan Oromoo lallisu ka duraan asiin dura dhagahaa turre gaafa duraan afran qalloon hundeeffama isii irraa eegalee guyyaa arraa as dhufee gammachuu keessa yoo isa waliin qoodadhu tokkummaa jaalachuun keessan Oromoo hunda ka dhuunfattan ta'uu keessan arra namni hundi asii bahee ka ragaa ba'u ta'uu mirkaneessuun barbaada.
guyyaan arraa guyyaa seenaa qabeessa guyyaa hayyoonni Oromoo kan South Africa keessaa qabnu hundi irratti argaman guyyaa abbaa gadaa ka beekumsaaf dandeettii guddaa ta'een badhaafame ka jechoonni afaan isaa keessaa bahaniif dandeettiin inni qabu nama gammachiif dhugaa rabbii saniin jedha anini Booran goskii keessaa dhaladhee yoo ani itti guddadhu aadaa fi gadaa keessatti guddadhe reefu abbaan gadaa keenyaas gubbaatti ol bahee umriin kiyya amata 167 jennaan rifadhe maali nu sabuu isaati moo kun maal jedhee of gaafachaa ture ammoo irra deebiidhaan akka malee kana gammachiise gadaa keenya ka amata 162 ciise anin amata shan ka ammaan tan bulchu kana umrii tiyyarra dabalee amata 167 jedhee sanitti himee yoo inni jedhu gadaa ciise amma ka'e irratti generation kana keessatti uumamuun kenna waan akka malee nama boonsu akka malee boonee akka malee gammadee galatooma ulfaadha. Shukrii Mahamad Umara walaloo takka qaba jidduun shikif jenne durataa waldaa Oromoo Afrikaa kibbaa asin nu arkama walaloo takka booda Shukrii Mahamad Umara Hamile walaloo bash hedduu jira wal duraa duubaan ni dhiyeessina. keessumoonni nuuta iddoo nu qabadha sagantaa teenyatti fufaa jirti achumatti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi Oromoodha kan guyyaa irraa kana asitti nu argamtan galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ayyaana waggaa 62ffaa afran qallooti. Hundi keessanuu sagantaa kanarratti nu argamu keessaniif galatoomaan isiniin jaa. Afran ilmaan qalloo yaa shanyii elemoo qilxuu azalaa murti guutoo mee akkam nagaya jirtu. Ilmaan sadeen dagaatii fi kan 12 alaa baabbiltichaa fi oborraan warri guddaan jaalalaa akkam fayyaadha jirtu yaa maatii jaalalaa. Ilmaan sikkoof mandoo ilmaan kuraa galaan ilmaan anniyyaa fi ilmaan shanan gibee walgahii tokkummaa baganuuf argamtan baganuuf owwaattan. Joolleen wadaay galmoo joolleen bakar waare warra qabsoo ganamaan Oromoodhaaf taraare. Yaa warra gaarii malee garaa hin qabne hammeenya jaaramuus tahee jaaruun biyyaaf taani fakkeenya gadhiisuun nurran jirtu turree abbootii teenya gadhiisuun nurran jirtu turree abbootii teenya. Gaafa wal gurmeessitee abbootiin hangafaa sochiidhaan dammeessitee lammii kakaafte lafaa waldaya hundeessitee ayaa dhalootaaf hafaa baga geenya har'a waggaa 62ffaa baga geenya har'a waggaa 62ffaa. Yaadannoo hundeeffama sochii gamtaa kaleessaa gootummaa fi murannoo galmee seenaa odeessaa oromummaa akka shittoo sabboonummaan urgeessaa shiftaa nafxanyaa cittoo fincilaan shoorarkeessaa harka itti hin kennine gabroonfataa kaleessaa harka itti hin kennine gabroonfataa kaleessaa. Gameeyyii gaafa diiqii aartii lafarraa kaasan xiyya aartii darbanii diroo qabsoodhaa raasan gahee na duraa hiiqii gaafa Hayila Sillaasee dukkanarraa ifatti turree isaaniin nu baase dukkanarraa ifatti turree isaaniin nu baase. Gooticha haati deessee ka akka Abubakar Muusaa hayyuun hiriyaan qabne barruuf walaloo kuusaa Usmaa'il Muhammad Adam ka akka Shantam shubbisaa muuziqaa ammayyaatiin sagaleen nuuf bokkisaa gurmuu aadaa uffattee eenyummaa calaqqisaa bakkalcha bahaa biiftuu hangaasuun walaqqisaa ogeeyyii ogbarruudhaaf aartiin afaan guddisaa
alagaanu tuffatte afaan cuqqaalchisa firii gumaacha isaanii seenaan nu yaadachiisa firii gumaacha isaanii seenaan nu yaadachiisa sossoha afran qalloo qareeyyiin abuuranii galmeessan seenaa balloo beekumsa nuuf hiranii odeeffadhaa arrallee gariin lubbuun jiranii hanga jiraatan caalaa umriin nuuf haa turanii hanga jiraatan caalaa umriin nuuf haa bulanii yaa dhaloota Ali Shabboo dhaloonni Alii Birraa hangafa haloo daawwee harmee Almaas Tafarraa qooda galata isaanii guyyaan yaadannu arra qooda galata isaanii guyyaan yaadannu arra jajjabduun akka feerroo abbootiin qabsoo haqaa sagaleen sabboonummaa lallabuun dadammaqaa gameeyyiin daandii saayitee gaafa nuggoote maqaa gameeyyiin daandii saayitee gaafa nuggoote maqaa afran maatiin jaalalaa dagachituun tokkummaa warra kalee nu yaame gara beekumsaa fi hayyummaa ogummaan hunda caalaa fakkeenya nuuf tahan gootummaa mul'atan fagoo jaala qarooma ammayyummaa qabsoodhaan habaqaalaa qabsiisan sabboonummaa qabsoodhaan habaqaalaa qabsiisan sabboonummaa aadaan ittiin beekaman gaaroominaaf arjummaa dhalootarraa hin qusanne lubbuu isaanii gonkumaa ba'aa uqattiin galaa ka itti naqe keessummaa warra harkan deeffanne hundaaf tola ooltummaa dhugaa jirtu dubbannee haa wal hubachiisnu amma sirna hoggeeyyuun kufne afran qalloon mootummaa sirna hoggeeyyuun kufne afran qalloon mootummaa galatooma hamile itidikata hamile sin warkama haswa gababa nuna leysa kanaaf hamile hasa gababa nu godhanii hamile dhaan nusmanna itidikata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع كم يرتدى يرتو يويا عملية أنا ألوف ودي جيسانو قاسيت أرقمتا دكاف قدان جارساف جارتين دائمان تدكون كايمان hayyootiin sabni qabu mataan qarruun sabaa asitti argamtan baga nagaan dhuftan baga asitti argamtan. Dhugaa dubbachuuf guyyaan irraa South Africa keessatti waan haaraa na yaadachiisa. Jaalala Oromoon bara 1990moota haga bara 2002 biyya tana keessatti illee waliif qabu addunyaa tana keessatti illee waliif qabu na agarsiisa. Biyya tanatti Oromoon duratti yoo namni tokko Cape Town
namootuma teenya nama nu fakkaatu kun maarree kun kara bahaa kun kara lixaa kun giddu gala jecha isaan fayyadamu loqodootaanii wal firfirfannaa jechuudha. Amantiinis akkasuma wal firfirfannaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kun uumaa namaa ta'uu natti hubachiisee anis otumaan beeku namni sana hayyuudhaa na yaadachiisee ammoo hayyuun keenya irraan tan abbaan gadaa asinu jidduutti argama waan jedhan qaban. Biyyi tuuni biyya namaati. Biyya namaallee taatu biyya teenya keessatti wal jaalannee waliin jiraannee ilmaan keenya keessatti akhlaaqa bareedaadhaan guddifachuu qabnaa jedha. Akkas taa'e. Kan ammoo maalirratti hundeessan doonii jaalalaa jabduu jaarradhaatii irratti wal guuraa kana keessatti waliin deemuu danda'a jee karaa tokko deemtu. Rabbiin warra dhaamsa saffitti qabee maxxanfatu rabbiin haa godhu dhaamsi isaanii sapheetee nutti haa qabatu. Uummata keenya gammachuun dadhagamtu xiqqoo miti gammachuun guddoodha. Hawwa keenya ilbeen isanarraan tan as keessatti dhageessiftan injifannoo guddoo milkii gurguddoo nama yaadachiifti galatoomaan isin jechuu barbaada. Dargaggeessi biyya as keessatti argamtan huccuu uffata aadaa keessanii uffattanii waan dabre wal yaadachiiftanii ifis yaadachiiftanii ilmaan xixiqqoo arraan tana ol dhalan ka biyya Oromiyaa ijaanii argin Oromiyaa waan isiin fakkaattu agarsiisuu keessatti hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa galatoomaan isin jira. Sheekootiin ta'e olumaa hin dhabbaatee du'aayiidhaan nu jalqabdu wanni isaan dabarsan dhaamsa keessa gaffagoo kan jireenya keenya walitti hidhaa diin keenya duniyaa keenya walitti hidhaa nu dabarsan hedduu galatoonfachuun barbaada maqaa Oromoo koominiitiiti. Koree afran qabu koree hojii qindeessituu sirna antalaasetti irratti argamnee tuni waan guddaa dalaydee bu'aa bu'ii hedduu keessa dabartee isinlee hedduu galatoonfachuu barbaada jechuudha. Maqaa uummata Oromootiin galatoonfachuu barbaada. Maaliif jennaan gaaddisni isaan irra walitti hammatanii walitti fidanii asitti nu fidan kuni gaaddisa Oromoo fakkaate malee gaaddisa afran qal'oo fakkaanne dhugaa dubbachuudhaaf. Hunda caalaa ani yeroo hedduu jalqaba akkuma anas dhufeen gabaabsinaan jira waan dheereessuuf waan beekanii fi yanniin ani gabaabsachuu barbaadu irratti gabaabsachuu barbaadu isin fakkaate uummata keenya hangafa Oromoo ilma Booranaa namni mana kana keessa jiru hundinuu bareeddoof Boorana namni as keessa jiru hundinuu
Amen.